Magaalaa guddoo naannoo Beenishaangul Gumuz kan taate Asoosatti imalli galgala daangeffamuu bulchiinsi poolisii magaalattii beeksisee jira. Daangaan yeroo sochii kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa takka bara 2014 irraa eegalee hojii irra oolee jira jedhan. Komishiiniin poolisii naannichaatti gargaaraan Komishiinara Bushiraa Alqariib akkaataa daangaa yeroo sochii kaa'ame kanaan konkolaattonni galgala sa'aatii 2 irraa hanga barii sa'aatii 12tti, laafoon ammoo galgala sa'aatii 3 irraa hanga barii sa'aatii 12tti socho'uun dhorkameera. Qaamni nageenya naannichaa yeroo kanatti yeroo sochii daangessuun maaliif akka barbaachisee fi bu'aan argamuuf deemu maal akka ta'e hin ibsine. Guyyoottan duraa muummee Abiyyi Ahmad wayita haala yeroo irratti miseensota paarlaamaaf ibsa kennan dhiyeenya kana magaalaa Asoosaatti gochi shororkeessummaa aggaamamee ture fashalaa'eera jedhanii turan. Daangaan sochii kun konkolaattotaa fi lafa deemu hunda kan dhorku yoo ta'u, yoo sochii murteessaa ta'e qaamolee nageenyaa ayyamsiisuun dirqama ta'a. Akkaataa daangaa sochii kanaa galgala sa'aatii 2 irraa hanga barii sa'aatii 12tti ambulaansii fi konkolaattota qaamolee nageenya mootummaarraan kan hafe konkolaataan kamuu sochii godhuu hin danda'u. Kana malees hoteelonni fi manneen dhugaatii cufaa ta'uu, daldalli gosa kamuu gaggeeffamuu hin danda'u. Yeroo sochii daangeffame kana keessatti balaan tasaa yoo mudate qaama nageenyaa dhiyeenyatti argamurraa ayyama fudhachuun socho'uu ni danda'ama jedhe gargaaraan Komishiinaraa Bushiraa Alqariib. Shakkiin nageenya irratti balaa fiduu yoo dhaga'ame hawaasni hatattamaan qaamolee nageenyaatti eeruun tumsa qaba jedhan qondaalli kun. Pirezidaantiin haaraan Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad afeerraa mootummaa Eertiraa daawwannaadhaaf sanbata kaleessaa Asmaraa galanii jiru. Daawwannaa guyyaa 4f kan imalan Hassan Sheekh Mohammad pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiidhaan buufata xiyyaaraa Asmaraatti simatamanii jiru. Waggoota muraasan dura Itoophiyaa, Eertiraa fi Soomaaliyaan dhimmoota waloo irratti wajjin hojjechuuf walii galanii turan. Kana malees pirezidaantiin duraanii Abdullaahi Farmaajoon loltoota 5,000 leenjiidhaaf gara Eertiraa erganiiru. Dhimma jedhu irratti gaaffii irratti ka'aa ture. Pirezidaantiin Soomaaliyoo dhiyoo kana filataman Hassan Sheekh Mohammad daawwannaa isaanii hariiroo Eertiraa fi Soomaaliyaa dhimmoota naannoo fi waloo irratti kan mari'atan ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yaman Gibra Masqal fuula Tiwiitar isaanii irratti katabanii jiru. Itti dabaluunis jilli pirezidaantichaan hoogganamu kutaalee Eertiraa garaagaraa keessatti hojiiwwan misoomaa daawwatu jedhaniiru. Waggaa tokkoon dura loltoonni Soomaaliyaa leenjiidhaaf gara Eertiraa argamaniiru. Dhimma jedhu irratti maatii loltootaa fi mormitoonni Farmaajoo burjaajaa turan. Filannoo caamsaa darbee adeemsifameen aangoo kan gadhiisan Mohammad Abdullaahi Farmaajoo loltoonni isaanii Eertiraa keessa jiraachuu irratti ifatti dubbachuurraa of qusatanii turan. Haa ta'u malee yeroo aangoo isaanii pirezidaantii haaraaf kennanitti loltoonni 5,000 ol leenjiidhaaf gara Eertiraa ergamuu isaaniif biyya isaaniitti otoo hin deebiin kan turan rakkoo siyaasaa Soomaaliyaa keessatti uumamuu danda'u ittisuuf jechuun yeroo jalqabaaf amananiiru. Bara darbe loltoota Soomaaliyaa achiitiin filatamanii gara Eertiraa ergaman ilaalchisee maatiin isaanii achi buute isaanii hin beeknu jechuudhaan mormiif daandiitti ba'anii turan. Caamsaa darbe Farmaajoon yeroo aangoo kanaan akka dubbatanitti loltoonni kunneen amma biyya isaaniitti deebi'anii waraana biyyattiitti makamuun Alshabaab waraanuu irratti bobba'uu jedhanii turan. Kaaba Itoophiyaatti yeroo waraanni jalqabee mootummaa Itoophiyaa deeggaruun waraanicha irratti kan hirmaatte Eertiraa cinaa dhaabbachuun loltoonni Soomaaliyaa hirmaataniiru himannaan jedhu irratti ka'e. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad loltoonni Soomaaliyaa waraana Tigraay irratti hirmaataniiru himannaa jedhu waakkachuu isaanii Bloomberg gabaasee ture. Soomaaliyaa yeroo lammataaf hoogganuuf kan filataman Hassan Sheekh Mohammad baatii 2 keessatti imalawwan biyya alaa muraasa taasisan keessaa Eertiraan kan jalqabaa keessatti daawwannaa isaanii kanaan dhimmi loltoota pirezidaantii biyyattii duraanii gara Eertiraa ergaman jedhaman ajandaa marii isaanii ta'a jedhee eegama. Pirezidaantii Hassan Sheekh Mohammad gara aangootti erga deebanii booda kan daawwatan Yuunaayitid Arab Emireetii amma immoo sanbata irraa qabee Eertiraa irratti guyyoota 4f daawwannaan hojii taasisan bara aangoo marsaa kanaan kan jalqabaati. Afrikaa kibbaa magaalaa Soweetoo keessatti mana dhugaatiitti namoonni itti bashannanan turan tokko keessatti haleellaan hidhattoota yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamuu poolisiin hime. Hidhattoonni kun saffisaan ol seenanii dargaggootatti dhukaasa banuudhaan erga hedduu ajjeesanii kaan miidhanii booda miliqanii badan jedhe poolisiin. Hidhattoonni kanneen konkolaataa uummataa bifti isaa adii ta'e tokkoon miliqanii badan garuu fedhiin isaanii maal akka ta'e hin beekamu jedhan. Namoonni miidhaman umriin isaanii waggaa 1935 gidduudha. Kanneen lubbuun hafan hedduun hospitaalatti yaalamaa jiru. Hoogganaan bulchiinsa Jaawuteen Jilaatinaal Jeneraal Iliyaas Haawelaa haleellaa kanaan dhiigni lammiilee nagaa hedduun dhangala'eera jechuudhaan dubbatan.
namoonni haleellaa raawwatan kanneen meeshaalee waraanaa qawwee fi shugguxii hidhatanii akka turan waajjirri poolisii bulchiinsa kanaa ibseera. Hidhattoonni kanneen ammatti eenyummaan isaanii kan hin beekamne yoo ta'u yeroo ammaa hordofamaa jiraachuu poolisiin himeera. Afrikaa kibbaatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatu haaraa miti jedhan. Haleellaa hedduu dhugaatii alkoolii yookiin garee hidhatanii lubbuu namaa baasanii wal qabata. Tibba darbees mana nyaataa fi dhugaatii keessatti namoonni 20 akka dhumaniiru. Akka sababaatti kan eerame soorata summaa'eedha jedhan. Mormitoonni Sri Lankaa masara mootummaa weeraran pirezidaantii aangoo gadhiisuuf erga mormitoonni masara mootummaa isaanii weeraruun mana jireenyaa ministeera muummee ibiddaan gubaniin booda pirezidaantiin Sri Lankaa Gotabaya Rajapaksa aangoo gadhiisuuf akka jiran beeksisan. Yeroo balaan kun mudate qondaaltonni lameenuu mana keessa hin turre. Rakkoo bulchiinsa dinagdee mormuun ji'ootaaf sagalee dhageessifataa kan turan mormitoonni dhumarratti kuma kitilan walitti bu'uun gara magaalaa guddittii Kolombootti duuluu manneen qondaalotaa fi masara mootummaa weeraran. Pirezidaantiin Rajapaksa akka aangoo gadhiisuuf sagalee ol kaasuun gaafatan. Pirezidaantichi adoolessa 13 bara 2022 akka aangoo gadhiisan ibsanii jiru. Ministeerri muummee Wikirimasingaa gama isaaniitiin aangoo akka gadhiisan ibsanii jiru. Afyaa'in paarlaamaa biyyattii pirezidaanticha aangoo gadhiisuuf kan murteessaniif karaa nagaan aangoo akka gadhiisu jedhan. Uummanni olaantummaa seeraa kabajuu akka qabus gaafatan. Murteen pirezidaantichaa miira gammachuu olaanaan simatameera. Magaalattiin gammachuu mormitootaatiin goolabamteerti. Taatee sanbata booda hooggantoonni USA mootummaan Sri Lankaa qixa sirrii ta'een gaaffii lammiileef deebii akka kennu gaafatanii jiru. Sri Lankaan rakkoo dinagdee waggoota 70 darban keessatti isii mudatee hin beekneen raafamaa jirti. Biyyattii yeroo ammaa midhaan nyaataa boba'aa fi qoricha biyya alaatii galchiti. Hiriirtonni ji'ootaaf sagalee mormii dhageessisaa turan kanneen rakkoon dinagdee hanqina bulchiinsa gaarii irraa madda jedha. Aarii kanaan erga dhaadannoo isaanii dhageessifataniin booda masara mootummaa fi manneen qondaaltotaa cabsanii seenan. Mormitoonni kunneen kutaa jireenya pirezidaantichaa seenuun baacoo fi bashannanaa keessa imalaa turan. Kana irra darbaniitis bakka bishaan daakii pirezidaantichaatti darbuun bishaan daakaa turan. Hiriirtonni kanneen mana pirezidaantichaa hunda erga seenanii sakatta'anii booda jireenya qananii manicha keessa jiruu fi waan uummanni miliyoona 22 ta'u keessa jiru wal bira qabuun akka mufatan dubbatan. Pirezidaantichi mormiin wayita itti cimu waan qaban guurratanii manicha gadhiisanii ba'anii jiru. Kan qe'ee gadhiisanii badan jimmata darbee yoo ta'u yeroo ammaa eessa akka jiran hin qulqulleeffanne. Mormitoonni mana jireenya ministeera muummee handaaraa magaalaa guddoo Kolomboo jirus ibiddaan gubaniiru. Garuu isaanis mana keessa hin turre. Ministeerri muummee akka aangoo gadhiisuuf jedhan beeksisanii turan. Akkuma viidiyoon ibsa isaanii mul'achuu eegaleen ammoo manni isaanii gubachuun dhaga'amee jira. Ministeerri muummee kun bulchiinsa paartiin hundinuu keessatti bakka bu'ummaa walqixa argatu hundeessuuf jecha aangoo akka gadhiisan ibsanii turan. Aanaa Goorootti nageenyi namoota waboo waliin hidhata qabdan jechuun shakkamanii qabamanii akkaan isaan yaaddeessuu jiraattonni dubbatan. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Goorootti qaamoleen mootummaa namoota waboo waliin hidhata qabdan jechuudhaan qabamanii ajjeesaa ajajni jedhu darbee jechuudhaan isaan hordofee uummanni namoonni hidhaman akka hin ajjeefamne sodaa cimaa keessa akka jiran ibseeti jira. Jiraattonni yaada isaanii nuuf kennan bulchiinsi aanichaa uummata walitti qabee waa'ee namoota hidhamanii nu hin gaafatinaa akka jedhan himanii jiru. Ajajni nama waboo waliin hidhata qaba jedhamee qabamee ajjeesaa jedhu kannamuu himanii warra hidhamee jiru miti isinuu wabii hin qabdan jechuudhaan bulchiinsi yaada isaa dubbatan jechuudhaan nuuf himan. Ergasii namoonni qabaman akka hin ajjeefamne sodaa cimaa keessa jiraachuu ibsanii jiru. Namoonni hidhaman namoota nagaadha kan jedhan jiraattonni humnoonni mootummaa jumlaa uummata nagaa hidhaatti guuruun himanii jiru. Barataa Mustafaa Hamzaa jedhamu otoo mana barumsaa deebi'uu erga humnoonni mootummaan ajjeefamee booda qeerroowwan hedduun mana hidhaatti guuramuu himanii kanneen hidhamanii jiran keessaa yeroo ammaa kana Biraanuu Sultaan, Hirphaasaa Raafuu, Umar Haaji Tamaam, Siraaj Baqqalaa, Dabree Dhufeeraa, Nuuraddiin Qaasim warri amma maqaa isaanii himne kun mana hidhaa keessaa argamu jedhan amma. Kana malees namoonni nagaa Iliyaas Mahammad, Junaydii Nuurasaa, Wandasan Bantii, Bayaan Mahammad Nuur, Nasruu Ahmad, Obbo Kitaabaa, Obbo Taaddasaa Margaa haadha mana isaa waliin ji'a tokkoon dura buufata poolisii Aanaa Goorootti erga hidhaniin ammaas achuma jiru jedhan. Gariin ilmaan keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan akka hidhaman jiraattoota irraa odeeffanne. Humnoonni mootummaa kana malees baadiyyaa keessatti manneen qonnaan bultootaa gubaa jiraachuu dhageenye. Aanaa Gooroo kan Ribdibbee Abbaadhootti mana abbootii warraa Obbo Shallamaa Bareechaa fi Obbo Kabbadaa Bareechaa waboo waliin hariiroo qabdan jechuudhaan mana isaanii jalaa guban jedha jiraattonni. Ganda Cirrachaa Taadiraatti ammoo mana nama Obbo Alii Waaggadii jedhamaniin humnoonni mootummaa gubachuu isaa ibsan. Guyyaa sadiin dura halkan ammoo namoota Mahammad Abdallaa, Hussein Dammasaa, Nasruu Mardasaa,
Zeenuu Maammadii fi Xayyib Reefeeraa jedhan qabuun reebichi cimaan irratti raawwatamu jiraattota irraa dhageenyeerra. Koomiin jiraattota kana ilaalchisee bulchiinsa aanaa Gooroo dubbisuufis irra deddeebii yaallee bilbila nu jalaa hin kaasne. Dhalattoonni Oromoo humnoota mootummaatiin manni irratti gubatee waqtii gannaa kanaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti baatii caamsaa irraa jalqabee hanga ammaatti manneen jiraattota 49 caalaan humnoota mootummaatiin gubachuu dhagahamee jira.